Shallaqa Yuunivarsiitiitti barsiisaa fi qorataa seenaa aartii Oromooti. Viidiyoo torbee dhuftu sinii qabadhee dhiyaadhu seenaa uummata Oromoo irratti. Uummati Oromoo biyya Hindii dhaqee bulchaa turuusaa fi akkasumas immoo afaan warra Hindii haasa'anii nagarii kan jedhamu kanallee uummata Oromootiin akka kennamee fi seenaa Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo seenaalee gurguddoo fagoo akka inni qabu kan agarsiisanii dhugaalee garaagaraa siniin qabadhee dhiyaadha. Episoodii garaagaraatiin siniin dhiyaadha. Jalqaba kana irratti garuu uummata Oromoo Hindii faana hidhata inni qabuu fi Hindiidhaaf oolmaanni oolee kan agarsiisuudha siniin qabadhee dhiyaadha. Kan inni hojjetu Boonaa Graphics Studio keessaati. Kennaan kee promotion wajjin ta'een kan inni hojjetu research irratti dhugaalee hundaa'aniin siniif erga torbee dhuftu na eeggadhaa. Galatoomuu.